xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu. Inni dura qusannaadha. Inni lammaffaa dhimma entrepreneurship fi dhimma ogummaati. Inni sadaffaan misooma walootiif uummanni keenya dhaabbachuu, hojjechuu fi aadaa hojii keenya jijjiiruuti. Arfaffaan jijjiiramuu qabu dhimma liqeeffachuuti fi liqii deebisuuti. Xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu dhimma tajaajila mootummaa afaan ol qabatudha. Dhimma sirna cimaa afaan ol qabatudha. Waamicha nageenya akka biyyaatti gaggeeffamaa ture kana keessatti hojii guddaan hojjetamee jira. Ammallee inni kun bakka hafetti naannoo muuxannoo giddugaleessa Oromiyaa irratti karaa nagaan xumurame bakka jiranitti babal'isame akka hojjetamuuf maaliif dadhabamee waan jedhu. Warra araaran galuu qabu araaran galchaa, warra immoo ammas ummata keenya gidirsaa jiru kana tankaarfii laalessaan akka irratti fudhatamuu fi hojiin olaantummaa seeraa akka kabajamu asumaanii dhaamsa xiyya dhaamaa. Hojii nageenyaa eegsisuudhaa fi kallattii garaagaraatti bobba'anii jiran kun hojii ajaa'ibsiisaa fi hojii ciccimaa hojjechaa jiru. Hojiiwwan kun cimee itti fufuu qaba. Haa ta'uutii garuu komiin darbee tookaamu qaamolee nageenyaa kana biratti rakkoon naamusaa darbee yeroo itti mul'atutu jira jechuudha. Waamicha mootummaan godhe ammas mootummaan balbala isaa nageenya fi saaqee akka hin cufne karaa nagaatiin akka dhufan uummanni kun rakkoo diinagdee isaa akka eeggatu, hiyyummaa naannoo keenyarraa akka inni balleessu, misoomatti akka uummanni galuuf nageenyi akka amansiisaa ta'uu fi karaa nagaatiin garaagarummaa siyaasaa mariidhaan gaggeessuun hin danda'ama. Uummanni kun sababa kanaan buqqa'uun, sababa kanaan lubbuu isaa baduun isarra hin jiraatu. Ammallee balballi banaa ta'uusaa kan agarsiisu ta'uusaa miseensi caffee kanaa akka inni beeku ibsuu barbaadeni. Haa ta'u eenyu akkuma gatii uummataaf kaffalee hojjetu san yeroo immoo badii qaqqabsiisetti seeratti dhiyaata. Qaamolee uummata keenya irratti dogoggoraan akka nama dhuunfatti miidhaa qaqqabsiisan qulqullaa'ee seeran gaafatamanii kabajamaa caffee kanaafis haa ta'u uummataaf ifa goonu ta'uusaa asumaan ibsuu barbaadetanani. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaamoleen diina Oromootti michoomuun hiree uummata Oromoo duubatti deebisuuf yaalan isaaniif hin milkaa'u uummanni bakka kaleessaan jiru jedhan. Bitaaf mirgaan hiree Oromoo cabsuudhaaf diinota Oromoo faana firoomuudhaan maqaa Oromootiin kakachaa uummata Oromootti gabrummaa lammataa fiduudhaaf warri bitaaf mirgaan watwaatan wacni isaanii hiree uummata Oromoo sakandii tokkoof duubatti deebisuu hin danda'u. Sababni isaa uummanni Oromoo iddoo kaleessaan jiru. Uummanni Oromoo hiree argate tikfachuu qaba kan jedhan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa nageenya waaraa fiduun misooma itti fufaa saffisiisuuf mootummaan uummataa wajjin kutannoon kan hojjetu ta'us himaniiru. Sirna nu cunqursaa ture sana ofirraa kuffisnee isa ofirraa kuffisne sana hidda isaa kan gadi fageeffatee jaarraa tokko oli nurratti ijaarame sana tokkoo isaa jalarraa kaasnee buqqisu hojii isa jalqabaa. Sirna jaarrachuun hojii isa lammaffaa. Sirna jaaru sanaan immoo sadarkaa hundatti misoomni hawaasummaa fi diinagdee akka mirkanaa'u goonee uummata keenya sadarkaa guutuutti fayyadamaa gochuun uummanni keenya diinagdeedhaan barnootaan dorgomaa akka ta'u gochuun qabsoo isa sadaffaa. Adeemsa kana keessatti immoo aggaammii dhimma kana karaatti deebisuudhaaf keessa isa laayis godhamu ofirraa qolachuun qabsoo isa arfaffaadha. Rakkoolee neetworkiitiin wal qabatee gandoota hedduu keessatti qulqullinni dhabamuu fi ciccitiinsi waan jiruu fi yoo sirriitti ilaalame kana maalidhaan neetworkii wanni kaasuuf fakkeenyaaf amma xaa'oo wajjin wal qabatu qonnaan bulaan kallattiidhaan baankii irratti mallaqa galcha yeroo xaa'oodhaaf kafalu jechuudha. Kanaaf rakkoo neetworkiitiin qonnaan bulaan wannaa san galchuudhaaf naannoo baankiitti waan rakkisuuf rakkoon neetworkii kun karaa guutuu ta'een sirriitti xiyyeeffatamee osoo irratti hojjetamee waan jedhu kana kaasuu barbaada. Dhiyeessaaf raabsa boba'aatii wanti wal qabatu raabsitoonni boba'aa akka magaalaa Aggaarottis jiran akka godina Jimmaattis magaalaa Jimmaattis jiran maallaqaa ji'a hedduudhaaf qabsiisanii taa'uudhaan waan wal qabatu qaala'insi boba'aa baay'een uumameeti kan jiru. Ittaansee aanutiin keessattuu akkuma naannoo keenyattuu gabaasarraas kan dhagaa turre xiqqaate aanaa 180 ol kan ta'u raabsa boba'aan qaban sababa kanaatiif immoo waraabbiin seeraan alaa
hin geggeeffamaa jechuudha. Kana jala dhokatee seeraan alummaan bobaadhaaf jiru saaxilamaadha waan ta'eef naannoo kanattis sirriitti hordoffii barbaada waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu gaarumaa kaasee otoo to'annaa cimaa geggeessee. Rakkoon qorichaa ni jira. Rakkoon qorichaa kun furamee uummanni keenya tajaajila fooyya'aa fi si'ataa akka argatuuf dhimmi kun maalirra jira akkamitti furamaa kajoosanii dhimmi biraa inshuraansiidhaa wajjin wal qabatee inshuraansii daa'imman waggaa 5 gadi inshuraansii keessatti kan hayyamne biiroon fayyaa qajeelfamaan gadi buusee inni kunis komii kaasaa jira waan ta'eef inni kunis osoo ilaalamee kajoo kaasuudhaaf biiroo fayyaa karoora hospitaala haaraa ijaaruu 15 akka qabate karoora irratti ilaallee jirra san keessaa nutis akka carraa ta'e godina keenya hospitaalli tokko kanname aanaa Nancaar aanaa lama keessa dabree hospitaala fayyadamaa ture yeroo dheeraadhaa fi hoggansi godinaatis rakkoo hospitaala achi jiru hubatee aanaa kanaaf kannee haga ammatti garuu erga kannamee xiqqoo bubbulee jira saayit pilaaniin ka'ee maal jee biiroodhaaf dhiyaatee jira caalbaasirra jira jedhama innis maalirra akka gahe nu gaafadhaa waan jedhameef kanas hospitaalli tokkichi godina keenya kanname sun maalirra kenna tajaajila manneen hojii mootummaa ammayyeessuu ilaalchisee harkifannaan jiraachuu fi tajaajila si'oomina qulqullinaa fi iftoomina qabu argachuu irratti komiin hawaasaa jiraachuu nageenya waaraa fi olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru guutuu ta'uu dhabuurra kan ka'e ummanni ammas sodaa fi yaaddoo nageenya keessaa guutumaan guututti kan hin baane ta'udha. Ragaa sobaa hambisuuf sadarkaa adda addaatti hojiin hojjetamaa jiru gahaa ta'uu dhabuun murtii haqaa kennuu irratti dhiibbaan jiraachuudha. Hubannoo fi hojiirra oolmaa seerota tokko tokko irratti hojiin hojjetame gahaa kan hin taane ta'uu fi to'annoon daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii laafaa ta'uun dhimmoota gurguddoo akka hanqinatti ilaalamanidha. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jiraachuu fi caasaan gandaa gandatti gadi bu'ees akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Gama kanaan fooyyeen jiru gaarii ta'us dubbataniiru. Kenna tajaajilaa kanarra tokko taaksifoorsiin akka naannoo Oromiyaatti dhaabbatee waggaa 3 irraa kaasee hojii hojjechaa ture jira. Rakkoo baay'ee adda baasuuf yaaliin godhamee jira. Istaandardi hojiillee kaa'amee jira. Guyyaan abbaa dhimma hoo xiqqaate torbaanii guyyaa 3 geggeessaan waajjira argameet nama dhageeffachuu qabaa simachuu qabaa murtii murteessuu qaba kan jedhu kallattiin taa'ee hojiitti galamee jira. Tajaajiloota keenya iddoo tokkotti fiduufis yaaliin godhamee jira. Keessattuu wiirtuu kenniinsa tajaajila iddoo tokkotti tajaajiloota wal fakkaatan walitti fiduuf yaalamee jira. Bulchiinsi gandaa hundaa ol immoo murtii guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan arfan 5 darbe murteessaa kan ta'e kan bulchiinsa gandaati. Bulchiinsi gandaa kun yoo xiqqaate hawaasni keenya tajaajila barbaachaaf aanaa dhufuun qabu godina dhufuun qabu achuma gandatti itti dhiyeennaan tajaajila kana qaqqabamaa gochuu qabnaa si'ataa gochuu qabna jedhamee bulchiinsi gandaa bifa haarawaan akka dhaabbatu godhamee jira. Kunis hanga tokko rakkoo kenna tajaajilaa wal qabate kana bu'uuraan ni hiika jedhameeti kan yaadamee irratti hojjetamaa jiru. Kenna tajaajilaa sirna haqaas fooyyessuuf mana murtii aadaan hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta'uu fi tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhatamuu obbo Awwaluun himaniiru. Tajaajila sirna haqaas fooyyessuuf mana murtii aadaatiin onni gadi bu'amee hojjetamaa jiru gandatti keessattuu karaa aadaaf duudhaa uummata Oromoo eegeen hojiin hojjetamaa jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee guddaadha innee fudhachuu dandeenya. Kana qofaan biraan kunne tarkaanfii garaagaraa fudhannee jirra waggoottan arfan darban kana keessatti yoo xiqqaate nama 80,000 ol ta'u geggeessaa hojjetaa tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamee jira. Barreeffamaan of eeggannaan kennameera iddoo hojiitii akka ka'u godhamee jira seeratti dhiyaatee jira akka hidhamu godhameera mindaan adabamee jira. Kunis ol faana itti fufee jira jechuudha. Kenna tajaajilaa kana dijitaalessuu qabna jenneeti teekinooloojiin ammayyeessuu qabna karaa jedhuun hojiin baay'een hojjetamaa jira. Kunis walitti ida'amee kenna tajaajilaa kenna walumaa galatti ni fooyyessaa kan jedhu qabna. Haa ta'uti ammas darbee harka namaa keessa laaluu nama deddeebisuun biirootti argamuu dhabuun rakkooleen kenna tajaajilaa wal qabatan kun guututti furamuu dhabuu fi komii hawaasa keenyaa kan ta'aa jiran ammallee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'uu even gama ji'aatiinis laallee kan dhufne ta'uu isaa kaasuuf. Oromoo cabsuudhaaf diinota Oromoo faana firoomuudhaan maqaa Oromootiin kakachaa uummata Oromootti gabrummaa lammataa fiduudhaaf warri bitaaf mirgaan watwaatan wacin isaanii hiree uummata Oromoo sakandii tokkoof duubatti deebisuu hin danda'u. Uummanni keenya waggoottan darban raajii hojjeteera. Manneen barnoota bu'uura boruu baay'ee xiqqashuu qabna ture Oromiyaa keessatti.
amma 17,000 ol kan dhaqqabsiise bajata mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Humna dafqa ogummaa qabeenya qonnaan bulaa horsee bulaa jiraata magaalaa uummata keenyatti. Raajii kan hojjetanii dhaloota dhufuuf bu'uura kan ka'an. Uummanni keenya tajaajila lammummaadhaan hojiin inni hojjete raajiidha. Manni murtee aadaa caaseffama mootummaatiin olitti iddoo hundatti rakkoo hawaasaa hiikuudhaan hojiin inni hojjete hojii raajiidha. Gaachana sirnaatiin buusaa gonnofaadhaan uummanni keenya hojiin hojjete raajiidha. So humna waloo kana cimsuun baay'ee murteessaadha. Bajata mootummaa qofaan rakkoon hiiknu galii dabaluu qofaan rakkoon hiiknu muraasa waan ta'eef waan walootiif uummanni keenya akka waliin dhaabbatee hojjetu gochuun nu barbaachisa.